Maqaan keenyudha Almuu Gabaata. Maqaan koo Taaleen Geetaachoon jedhama. Kan inni dhugaa ba'u immoo kanumaan qabadhee jiru Waaqayyo na eebbisee na kenneedha. Waa'ee mucaa kee dhugaa baata? Eeyyee. Waaqayyo bara 2014 kaasee hangaraatti baadheen ture. Yeroo sana immoo naan milkaa'uu hin dandeenye. Si milkaa'uu hin dandeenye? Jeesa galii 10 hangaraatti baadhee. Jeesa galii 10 tokko garaatti baatte? Eeyyee. Azaachumani diinnis itti dabaladhanii opereeshinii ta'ee dhala koosna nabee ofii koos immoo opereeshinii ta'ee tana harka duwwaan galeen ture. Achumaan mana godaa turre yeroo sana immoo sinnaa kadhattanii achumaan taa'ee tan ture yeroo sana baay'een bo'an ture dhala nama harkatti gizeen ilaalu nan bo'an ture. Achumaan isinii Waaqayyo garaa kee madaa'ee siin fayyisa siin jedhaati ati of hin qabini si of hin dhiphisin naan jettanii achumaan yeroo sanaa kaasee marfees nan dhiisee garaatti naafee dhalli kun jechuudha. Achumaan ji'a tokko kaastanii oduma sinnaaf kadhattanuu bakka akkuma duraa ta'ee dhiinni koo sun daddabalaadhuma deeme. Ji'uma tokkoof kaasee gizeenii mana yaalaa deemusi dhiinni keessatti dabalaara naan jedhu bakka isin immoo asitti naa kadhattu ani immoo bakka dhala nan baadha jedhees yaadees hin beeku. Achi bakka oduma sinnaaf kadhattanuu gizeenii mirmaraa nan deema jedhee gaafa mirmaraa deemusi inni kee dabalee jiranii gilliittis na erguu bakkaatuma akkasii ta'aa jiru. Ji'a 9 gaafa ga'usi ammas abbabachitti riiferiina godhanii gaafa riiferiina godhanii jedhanuu ammas inni kee baay'ee dabaleera waan ta'eef nuti lubbuu kee oolchuudhaaf daa'ima yoo si tarrafeen tarrafaa yoo tarrafu baates immoo ati tarrafuu qabda naan jedhanii opereeshinii si goona ammas naan jedhanii achumaan isin immoo dooman isinitti nimeen guyyaa tokko nan dhufe ji'a 9 guuteera. Achumaan naa kadhattanii jilbeenfattanii asumatti jilbeenfattanii naa kadhattanii shaarbii irratti kadhattanii naa kennitanii gaafa daa'umsaaf deemtu shaarbii kana fudhatteen deemta. Achi daa'ima nagaa baattattee galtattanii asitti jilbeenfattanii. Shaarbiin kun duwwaan galu? Duwwaan galu naa jettanii naa kadhattanii. Achumaan bakka akkuma isin jettanii ani immoo siruma nama nun ture. Yeroo jarri mana yaalaati illee daa'ima keetii fi kana qopheessuu qabda naan jedhanu ani siruma nama nun ture bakka. Siruma isin kadhattanus immoo keessa kootti wanti namanti dhabuufis ila jarra akkas naan jedhanu baay'een shakkan ture. Achumaan Waaqayyo immoo gidduu galee ati daa'ima nagaa baattee galtaa warri sitti siifi sirratti mari'ataa jiranuu leeyyoodhaanii walitti namuu ati immoo ililleedhaan galtaa gammachuudhaan mana keetti galtanaan jettanii akkuma sinnaa kadhattanii gaafa naquu daqiiqaa tokkoof illee namni opereeshinii gaafa ta'u illee of wallaala ture. Angaroo ofiisi wallaallee sa'aatiidhuma sanatti dhalli koos natti kenname sa'aatiidhuma sanatti nobbare sa'aatiidhuma sanatti mucaa koos qabadheem ka'e achumaan bakka gaafuma sana isin immoo Jaakee yoo dhiira ta'es yoo dubartii ta'es kaakuu jettee moggaafattaa dhala nagaa baattee dhuftanaan jettanii kanaan kun hundumtiyyuu naaf ta'e Waaqayyoon naaf galateeffadha. Galateeffadha bareechaati. Kanaan dura asee beekaa Waaqayyo mucaa nagaa deessi fayyaa baattee dhuftinaan jedhee mitiyan. Garuu kanaan dura gadditeetti mucaan kun yoo xinnaa tuutu isheetti himee si'a 5 ol kadhadheeraaf sirbii si'a 5 ol gaafa kadhu fi akka dhuma caamni qulqulluun Yaaqoob mucaa xinnaa waan ta'eef jedhetu Amoos kaataaf ture. Hawwaannisatutti namni fitoo ga'ee jedhe gaafa Yaaqoob kaatuuf Waaqayyo maal jedhe jedha isatti fiduu yaade dhiisee jedha. Gaafa namni Waaqayyo namaa kadhatu Waaqayyo rakkina nama oolcha. An jedheef jilbeenfadheetan Waaqayyoon araaraa kadhadheen shaarbii irratti kadhetti kenne Waaqayyo gaafa nas jilbeenfadhu bakka asii dhagayeera harka duwwaan galtu naan jedhe Waaqayyo. Innaa amaneetan shaarbii tokkotti kadhetti laadhee waan baay'ee dinqisiisu keessaa akka deesseen eenyudha bilbilifette armee kooti bilbilifette moo eenyudha bilbilifette? Baastariidhaa dawwalii gatiin kadhannaa isaanii kunoo firii argateera waan ta'eef dafitti naa dawwaliin jennisaa. Maatii kana caalaa annatu gammadi. Sabiinsa maalifanii waan waaqa nutti waan an beekuuf. Harka bitaa mirga balleeffadhaa isaan bara dheeraa nama harkattaa uwwisana jedha. Baraneedha. Of harkatti hin arga jedha.
Eewudha fata wuri ariifate maqaa Yesuus siifate. Na bakka gammadde baay'ee gammadeera. Waaqayyo gaddambisee kana godhe mee doktoroti gaafa ati mucaa nagaa deessu maaltu itti dhaga'ame? Jarri yeroo naqu sana halkanii naqee na dhukkubee naan achumaan nan deeme gaafa deemu bakka waaqayyo si gargaaree naan daftee dhufteetta waan ta'eef bakka kana booda yaadda naan jedhanii jarris immoo bakka sa'aatii sana halkan sanaa fi qorichaan na bushaani malee odoonni mana buleera ta'e sa'aatii sana bakka waaqayyo immoo kan jedheenuma raawwata waan ta'eef akkuma sana bakka waaqayyo si gargaareera kan keemmaa gudiidha. Ati sa'aatii ammuma muramtee akkatti naasayini faanaan jedhaa turani bakka yeroo sana na baree sa'aatii jarra opereeshina godhan sundumayyuu nan beeka. Bakka waaqayyo kun harkatti si baachisee sarbee harka duwwaa galte isa kana garuu baatattee galte bakka gammaddee mina galateeffadhaa fi wasatiif su'aan takkaasa. Waaqayyo inni kana godhe ulfaatu isti mee amma gaafa deessutti haadha keetti akkatti namni dhaga'e maaliif haadha kee dhoksite mee? Kanin haadha godhosseef immoo haadha ofis laannofamu ture akkuma duraa sana hin ta'a waan ta'eef maatii kootti simee maatii koo rakkisuu hin barbaanne gifitti sila ta'eef narraa hin banne waan ta'eef narra jira. Garuu immoo waaqayyo akka inni godhu immoo keessa kootti nan amana yeroo jarri naan jedhan immoo shakkiin godhadha. Achumaan bakka akkuma sana ta'a waan ta'eef yoo haadha kootti meseenis akkasuma dhiphatti waan ta'eef gaafuma waaqayyo isa jedhe naaf raawwataniyyuu itti jedhee tanniisee haadha koollee dhossee jechuudha. Gaafan ergan da'ee mana kootti galeetaniyyuu fudhadhee manatti galeen dawwalee itti meseen illee amanuu hin dandeenye jechuudha yeroo sana. Waan jennu kan nu galateeffadhaa fi bareechaa tolkee. Bakka gammadeetiin barbaada yeroo isheen garaatti baatu ol qabdee mucaa harkatti baate jettee yaaddee beektaa maaltu keessa kee ture yeroo sana? Ani takkumaayyuu daa'ima garaatti baate saseen garaatti baate kun harkatti baate yaadeen beeku. Okay. Yeroo duraa sana asirra dhiigni afaaniif bahee. Okay. Tuma seerraftuu harriba keessatti dhiigni afaan isheetiif funyaa isheetiin bahe. Isheenuma moo? Isheenuma duraatti jechuudha. Okay. Isheen yeroo kan hundi ta'e hin beektu. Hin beektu isheen? Erga muramtee guyyaa 3 guyyaa 4 booda turtee ol barte. Okay. Ansilan kan hunda argeefiyyuu isheen daa'ima sin baattee garuma kootti yaadu. Yeroo sin asii kadhattanis immoo nama nu bakka hin taa'ee yaadu. Isuma kana dhuyyuu namantu. Isuma sin asii jeefattee kadhattaniyyuu inuma deessee yaadu yaaduma bakka erga asii kadhatan hin deessan jedhan isheedhaan malee akka isheen jabaattuu fi ofii kootti amanee hin beeku. Eeguma isheen kadhattee erga isheen deessee boodaniyyuu akka isheen daawwatattee bakka eeguma daa'ima akkatti baadhee namaniyyuu malee amanuu hin dandeessu hin dhufte dagattee jechuudha. Kanaafuu waaqa isa kan hundaan nu gargaaree nuuf galateeffadhaatu. Waaqayyo walduma kana eeggan dhufuu jalqabne iyyuu kaasee waan baay'ee nu gargaaree kana nu qofas sun taane waan baay'ees milkoofneerra bakka waan hundumaan waaqayyos nu gargaaree hogguma waldaa kana dhufuu jalqabne jechuudha. Kolodaas nu baachiseera waan biraattis nu qabaatii baay'ee qabna garuu yeroo isaan jirreef kanaaf dandeessaniittu. Of dandee wanti nu gargaaree waaqayyo waan hunduu guutuu ta'e. Mucaan duraan si jalaa du'e dhiira moo durba? Dhiiruma ture waaqayyoon qayyarree isuma naa kenne ammas. Dhiiratu du'e dhiira moo siidhaati? Inni itti hawwite bifi isaan jijjiirame. Manni itti hawwite kaalanii isaan jijjiirame. Mee qaxaleen tokko namni hawwii dhabe hin waan ta'eef akkuma nawwee naataa jedha harka ol kaafadhaati. Harka bitaa mirga bala dhuga fudheeredha. Galateeffadhaa gooftaa kana. Bakka gammachuun barbaada.